السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا في وردم توتا كيا بغان نغان نودن سنين جچا ارانتنا كل مال كبته بيچن كيسا وان نولم نونين كبته دفيغا اكو بيكمو كدالن قبامه يجودا وانتري خنا راغر ورانتنا كيسما تكان كبته سنودا كيسما سن جچن كيسا وان نولم عرفيتو مالي دفي مي سرابان سلامتا غون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردم توتا خبيجم توتا خينيا baay'ee takka jechuudha anilleen nadhagaameetiin dhufe waa'ee gadaa san gadaa waan baay'ee keessa wajjin dabarree waa'ee aanee wallaanuu keessatti jechuudha. Kanaaf jechuudha gadaan kun akkamitti qabamee akkamitti akka inni qabame jeetiin gaafachuudha dhufe akkasitti jechuudha. Innilleen asirratti chaanaala isaa irratti na afeeree jechuudha. Hordoftoota keenya mee gadaan kun akkamitti akkatti qabamuu dandeenye naafi. Gadaa wallahi akka inni itti qabame isaa fi aaneelleen jechuudha guyyaa mana Bajuru midhaan barbaadu jira waan taate tolaane qaama gartee seeraatiin inni kun aanaa qabamuu jeeti isa sanii barbaadu ture kanarraa inni kun mana qayyaranna jaaniiti aaneenis kophaa deeme mana barbaadu ture gadaan illee kophaa mana barbaadu ture halkan gartee sa'aatii 8tti jechuudha isaanumaa galee kanarraa hoggaa aaneen naamutti hulaa daddaan alaa namni makiina askaraata naannulaa tana tura makiina takkaa olaa tana tura kun hoggaa isa fudhanii gabbaata makiinaa jiraa jee aaneen hoggaan jala gabbaa. Waraanatti fidanii moo? Tokko garuu inni Oromoodha afaan Oromoo dubbata olaa daddee manni. Afaan isaa beekutti ergan. Beekadhu arabni kun mana namatti ol hin seenu. Tole. Siyaa galu nama keenyaatti ol seenee jechuudha. Ol seenee bakka jiru baasa siyaa galu. Tole. Kanarraa irra dawwalee mana agarsiisuu na bulaa tolaan mana agarsiisee irra dawwalee dhaqee seene. Eega seene mee gadaan iyyan gadaan hin jiru iyyan gadaan akkamitti jira mana kun ka gadaatii miti jee aaneedhaan walitti deddeeffatanii isaanillee fiidoo isa waraabanii gadhiisanii turan atillee agartee jedhee yaada akkasitti hoggaa seenu irra dawwalee qaama hunda kanneef jedha. Hayyee bilbila kanneen. Tolaan kun amma bilbila hunda kanneef. Hayyee. Kanneefi irra dawwalee kunoo gadaan jawaalli isaa akka waan keessa jiru na fakkaate dawwalee kunoo hin buune gadaan kanaa miti jechuudha sababa sanii qabanii kutanii jechuudha. Kanarraa sababa isaa irratti kunoo aaneen natti dawwalee akkana gadaan kunoo qabamee jira namni kanatti isa qabsiisalleen kunoo tolaa oroo shawii meeqottuu naan jee jechuudha dhaqee anilleen akkuma beekamu ni beeyta jee yaadatellee naafilleen waan jiru. Nin beeka waan jiru garuu akkamitti akkanatti mucaan kun immoo badii kanaa kanarraa maaliif dhaabbachuu akka idellee baay'ee takka jechuudha. Akkuma nama hedduu gorsinetti illee gorsa kannaafii turre garuu immoo inni akkamitti akka gara jabeenyummaa kana yaada waa'ee aanee ammallee jechuudha. Inni ammallee hin dhiifne jechuudha. Kana jechuun ammallee hin dhiifne akkuma jirutti itti fufaa jechuu barbaadeeti beekadunni. San beekamaadha gaa'e silaamuu mucaan kun eegi gaafa san qabanii bahee booda nagaan yoo galooyi ammas deebi'ee kun isaan nunnoo gadaa barbaadaa jira. Gadaan jechuun beekadhu gadaan nama wallaansa aanee irratti baay'ee takka irratti argamaa ture wallaanaa turerraa dawaa godhaafii turerraa haa ta'uti. Garuu immoo gadaan qabamuun hordoftoota keenya baay'ee takka na gaddisiiseetiin asii killee wajjin mana isaatti jechuudha waliin haasa'u jira waa'ee isaa sannatti mee akkamirratti qabamee waan ja'amuufin bira dhufee wajjin haasa'u jira jechuudha. Haa ta'uti gadaan garuu ammaaf miidhaa wayii irra geesse. Garuu miidhaa waan irra geenye kanarraa garuu gosan qabanii. Fuudhuu malee quban qabdootis. Quban qabnu bakka inni jirullee dhageenye. Inshallah ganama dhageenya jee yaada gaafa kenne jiru yoonii fi gartee bakka inni jiru garre kanarraa amma isa kana yoonii arganna jenne kan jennu taate yoo gartee tolaa dheenee tolaa qabne ko yoommoo mana tolaa dheenee ijoollee isaatiif isa qabne bichitiidha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka jechuudha natti dhagahame waa'een tolaa kuni hammeenya akkanaa gara jabeenyummaa dila akkanaa kana kan inni hojjetu jechuudha. Haa ta'uti garuu kan namni dhiifama isaa godhuu waan bira kan inni immoo gara jabeenyummaa akkanaa kana yaadu waan bira kanaatu baay'ee takka na aarse garuu killee haa ta'uti amma barbaacha isaa akkamaa goonure. Isa kana gaama deemneetuma dirqama narra jiru barbaaduudha malee kanarraa nama kana shiftaa waatti bite waa garuu askarri sun fuudhee gartee mana gartee
lafa jalatti hidhanillee hin beekamne beekadhu. Bakka isaan itti hidhan Allah wala rabbumaatu beekaa jechuudha. Kanarraa amma nuti anaaf si aanillee dirqama jiru yookaan deemnee isa kana bakka jiru barbaaduun dirqama nurra jiru. Mucaan kun gadaa jechuun nama gartee qooda qabu. Osoo nu bira osoo hin ta'in Oromoo biraa qooda nama qabu jechuudha inni dhugaa na gaafatte. Nama gartee nama barboo nama waan baay'ee ta'u bar namummaa nama qabu jechuudha nama baay'ee takka jechuudha hordoftoota keenya waa'ee wallaansa aanee irratti baay'ee takka nu bira dhaabbateerra nama tokko gadaanii garuu an kana dhibu tolaan hanqammaa akkamitti akkanatti nu jalaa hafuu didee waan jaamu tokkotu baay'ee takka na aarsee jira miira keessa galeetiin asii illee barbaadee bira dhufee jechuudha haa ta'uuti innilleen na dawwalee akkanaa gadaan qabamee jira ni barbaannaa akkanaa atiis kara jirtu magaalaa kara jirtu saniin barbaadii naan jee jira garuu hanqammaa gadaan hin argamne inshaallah bidnillah ni argamaa hordoftoota keenya jechuudha kanaaf soomana rabbiitis deema namni hamaa akkanaa kana miidhaa akkanaa kana walirratti yaaduu kanaaf baay'ee takkanatti dhagama illeen akka haymataa hiyyatti wallahi si qofaa miti dhugaa dubbanne kanarraa marati eeganii fi gartee halee bood jechuudha akkana waggatiin teenya kun amma galuu hojii dhugaa na gaafatte amma sa'aatiin jirtuun sa'aatii meeqa awal kan saat dedi wo saat wo isa ega khale asii dhaqee booda guyyaa har'aan tana isuma barbaadaa wale kuno amman tana galuu guyyaa kanarraa garuu inshallah wakkatti naftuun maagarraa jechuudha isallee ana illeen ganama jechuudha eega eda walumaan bullee isa barbaada kutee jechuudha kanarraa inni illeen hin galle jechuudha ammaree kun tana dawalee manatti amman tana hin galee naan jee barbaaduma sarree irraa jechuudha guyyaa guutuu barbaadaa oltan jechuudha eega bakki inni jiru bakka qismii inni itti hidhame jechuudha barbaadaa olleeti nama wajjinillee nama gartee afaan arabaatti qabu beekullee wajjinillee hin deemaa barbaadaa olee jechuudha. Dhugaadha garuu haa barbaaduu keessanii baay'ee takka galatoomaadha mucaan kun obboleessa keenya karaa tokkoon Oromoodha haa ta'uuti garuu akka kanatti gadaan kun jechuudha mucaan tolaan jechuudha hammeenya akkanaa kana dhiisuu isaa dhabuu kanaan baay'ee takka itti mufannee jira hordoftoonni illee akkasumatti garuu karaa keessaatiin illee bilbilanii beekadhu dadhabamuu jira mucaan kuni haa ta'uuti garuu immoo gadaan isaa miti Oromoon guutuun ragaadha baatii fi ni bahaa miti ni baajeeti na yaada kan inshallah bismillah wallahi wakkatti naftu gadaan numa baa kanamu wallahi anaa miidhama dhugaa na gaafa waa'ee gadaa kun baay'ee takka waa'ee aanee irrattiin ilma namaa tokko wayii irratti ilaalte yookaan rakkina irratti yookaan balloo keessatti jechuudha mucaan san rakkina baay'ee tokko nu wajjin qooddatee ture ni beektan isinillee hordoftoota keenya akkuma viidiyoo tana dura isin gadhiisaa turre keessatti jechuudha haa ta'uuti garuu rakkoo san hunda dabarree alhamdulillah jennee dhiifama erga aaneen godheefilleedha inni ammallee deebi'ee jechuudha gadaatti as deebi'ee waan akkanaa kana gocha akkanaa kana raawwatee jechuudha garuu ifii walirratti duulanii gizee kanatti miidhaa akkanaa kanaan wal barbaadan hin barbaachisuu jechuudha garuu ati immoo wal arkuun keenya hin hafuun sinja tolaa akkuma jirtu kanatti yoo itti fuftu taate yoo bakka immoo mana inni itti hidhame himte rabbi si baase ta'aaniitu dhiifama numa gooneefi garuu immoo inni akkanatti dila kan hunda diduun isaa kun baay'ee akkanatti dhagame gaafa sanillee anillee biran jiruun ture garuu immoo dawwaltanii bilbilaan natti himtanii akkana godhaa jeellee anillee beekadhu baay'een isin gorse haa ta'uutii garuu hordoftoota keenya tolaan ammallee rakkina akkanaa kana oofu jira hin dhaabbannee nu jalaa waan dhaabbatee miti dhaabbatutti hin jiru mucaan gara jabeenya qaba an garuu baay'ee takkanatti dhagame baay'ee takkana aarselleedha haa ta'uuti jechuu akkanatti khilleelleen barbaadaa oolee aanelleen barbaadaatuma jira garuu mucaan sun nama akkanatti harka darbanii miti nama gartee fardaa miilaan deemanii barbaadu mucaan jechuu barbaadeeti gadaan nama lafee isaa barbaadanii dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun jechuudha gaafa wallaansa aanee irratti baay'ee takka dhimmame garuu amma immoo anuu amma irra silaa gisee natti himtanii beekadhu kanuma barbaachisaa jiru inshallah ni agarraa miti ni agarraa ganamaas akkanuma baanee barbaannaa bilbilaanillee raqama isa lakkoofsa isaallee waliif hirree bilbilee gaafachuun teenya beekadhu isaan argatuudhaaf yoonii fi gartee tolaa sana agarre qofa kanarra tolaa san gaafa arganne dhageessa isa gadaani arganna jeyyaatan akka mataa fayyatti inshallah
kana ragaru inni qoni gadaa qabochuun ammallee beekadhu inni qon nama gadaa qabeechuun beekadhu nama aanee qabeechuudha si hagalu dhugaadha wallahi namni haatis obboleessa miidhe beekadhu akka nama ifiif miidhetti itti ilaalama garuu immoo haa ta'uti gada mucaan tolaan kuni jireenya isaa fi balleessu deema maaliif yoo ta'e obboleessoo ramadaana rabbiitis deema namni qollolee dhiifama walii godhaa jira afoonaan illaa jechuu jira malee hammeenya akkanaa kana yaadee inni ammaas waraanaan nama qabuuf gizee yaatu kana baay'ee takkana dhagamee na aarseen beekta wallahi hunda bara gaafii nuti ta'e maaliif garuu amma eegan kalee san gartee qaarifadde tiimaa fuulli kin jiru dhugaa gaafattaami gartee gadaa qabame jechuun wallahi baay'ee takkarifadde eega kalee booda wallahi baay'ee takkarifadde gachiisee rafeetti illee beekoo jira qabataa fayyadu. Yaa watsan dubbatta akkaatti natti himteen kalaasan dalagaan harkaa wal dhoyiteeti waan hin dalagu waan hin dhiisu karaan deemullee wallaalee dirqiin deemaa si dhufe jechuudha dirqii baay'ee takka yaaddee jechuudha gadaa jechuun nama baay'ee takka jechuudha nu wajjin rakkoo hedduu nu wajjin keessa dabre nu wajjin tumamee rakkatee jechuudha waan saniif malettu gadaan jechuudha galata guddaa nu biraa qaba oromoo biraa illee akkasumatti qaba jeetii yaada haa ta'uti garuu waa'een gadaa kun baay'ee takka nutti dhagame aanee wallaansa aanee irratti beekadhu waan inni hin ta'in hin qabu gara maallaqaatiin jettaa gara gargaarsaatiin jettaa gargaarsa jechuun beekadhu namni nyaata sii godhee waa hunda sii qopheessee obboleettiin isaallee bira jiraattu namni biratti hafee akkasitti waan hedduu takkartee uffata irraa jijjiiruunis miyyoo san qofaa miti beekadhu obboleettii isaatii fi miyyoo ta'anillee abbaan ammaas wannummaan amma itti tola oroosha wal isa qabsiisee miyyoo takka deengadda kana gadaa kun ittiin fuudhaa miyyoolee biyya kayyaatii jeefiti sababa saniif amma dhaadannaa kanallee bitee waan kana hunda dalagee manni isaa siistamaan waan akkanaa kana dalagee jechuun mucaan kun barboo nama akkanaatii miti nama asii taa'u miti nama rakkoo dila kana nama rattoofee ergasii immoo karaa wallaansaatiin rakkoo hedduudhaan nuti illee dabarsinee rakkoo isaa san hunda inni garuu ni wallaalee jechuudha. Aswaanuu gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya arraan tana kan qabannee dhufne waa'ee gadaatii kanarraa rabbiin isa kana haa baasu jettanii wanni gartee nuti gama keessan dhufneef akka gartee du'aayii nu gootan akka isin du'aa teessanii nu jajjabeessitaniif dhufne kanarraa rabbiin gartee gadaallee rabbiin haa mul'isu aswaan du'aayii nu godhaa isiniin jenna kanarraa gartee waan gartee irra geenye qabannee isiniif dhufna. Akkasii dhugaa feetii hilleedha. Namni tokko jechuudha hamtuu takkarraa wal gorsee soomanaa ramadaana rabbiitii as deema jenneeti akkasitti viidiyoo isinii waraabnee hordoftoota keenya jechuudha. Akkasuma jechuudha hanqa inni gartee mul'atutti nutis jalaa hafaa hin jirru guyyaan jechuun karaa bilbilaatiin bilbila isaa walii hirree barbaadaa jirra. Isaan illee har'a barbaadaa oolanii inshaallah yoo rabbiin jee ni mul'ataa gadaan isin jennaa kanaaf viidiyoon irraa qabanneef kana fakkaatanatti fakkaate. Asumaanuu oromoo ta'e du'aay nuuf godhaa jenna haala wanni nuti gartee gama keessan dhufne du'aay nuuf godhaa isin jenna. Asumaanuu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.